gabaasa qabna gabaasa bilbilaan biyya adda addatti bilbilee jira oduu achi irraa guurree jira waan biyya keessa isiniif gabaasna agenda number 1 agenda number 2 warreen diaspora waan godhu qabna amma maal godhu qabnaadha wanni irraa dubbannu maal godhu qabnaadha san irraa dubbanna waan dila tokko jira waan dhaammachaa jiranii jira san irraa illee ni dubbanna haafe ergaan jabduun keessattuu warreen communityota biyya alaa jirtaniif hin qaba sani yaadan furadhu arra qophii miti yaadaaf wanni nabran jiru bilbilli khaniin silaa isin irraa fuudhu maal akka godhu qabnu irraa dubbanna jechuudha san dura gabaasa biyya keessaa wanni deemaa jiru waan khalee Abiy Ahmed dubbate irratti fakkeenyaaf Abiy Ahmed khalee huccuu waraanaa uffatee dhufe hayyoonni hedduun irraa dubbatan namoonni hedduun irraa dubbachaa jiran kuni namni tokko oggaa baaragee fi oggaa muddame oggaa sodaate humna nama agarsiifachuu fedha jechuudha kuni sodaadha sodaarraa kan ka'e muddamsuurraa kan ka'e akka Donald Trump huccuu suufa ofirraa lafa kaa'ee amma Donald Trump hoogganaan ummataatiin siviilimi huccuu suufa ofirraa kaa'ee huccuu waraanaa uffachuu jechuudha no biitii waraana qabdi ati maaliif uffachuu si barbaachisa you don't need yoo sodaatee jira biitii harka baqaa jirte jechuudha dhageeffadhaa nuti arrallee borullee biyya san irratti hireen Itoophiyaan jiraachuu fi jiraachuu dhabeesi namni murteessu Oromoo ta'uu akka baran feenaa jechuudha arrarraa eegallee duraanis ni jira amma boodallee kana nu beekuu qaba diinninis firrinis nu beekuu qaba jechuudha Itoophiyaan Abiy akkanatti hirriba dhafee fi tan safaa fi jiru tun jiraachuu fi dhabuunis harka Oromoo gubba jirti jechuudha yoo Oromoon ni jiraatte jette Itoophiyaan ni jiraatte Oromoon Itoophiyaan hin jiraatu jechuudha kanallee hojiin agarsiisaa jirti Oromoon kun dhaaddannoo miti kun dhugaa lafa jirtu dheengadda nama akka Asaaminoo Tsiggee irraa ajjeeseeti naannoo Amaaraa ummata gurguddaa dila san raafite Itoophiyaan guyyaa takkaaf shaddaa'uun hin taane Oromoon immoo arra osoo boru ganama Teddy Afro irraa ajjeese Itoophiyaan guyyaa takkaaf shaddaa'uun hin taatu ni beeyna Oromoon immoo arra nama akka Hacaaluu irraa ajjeefte jeneraala meeqa caala wanni meeqa caala mootii meeqa guyyaa afuriif Itoophiyaan cufamtee jirti jechuudha guyyaa afuriif Itoophiyaan shaddaa'uun taatee jirti qabsoon keenya finiinsuun itti fufa itti mudduun itti fufa itti shiduunis itti fufa jechuudha Itoophiyaan hireen Itoophiyaa harka Oromoo harka jirti laalee jira Abiy teestu godhe ummata naannoo Amaaraa hoggantoota gaafixu Oromoo irratti illee waan milkaa'use Oromoo keessaa namoota ija keessaa fuudhee hayyoota keessaa hidheetin akkaan ummata naannoo Amaaraa callisee no dogoggortee jirta adeero Oromoon ummata gabrummaaf mijaa'u miti Oromoon warra already qabsoo karaa argee mootummaa tokko garagalche already warra si guddise warra garagalche ati arra karabaata firraa baaftee akka obboleessa kiyya fiixaan kalee qixaliyyaa dubbiin sun naataatee jirti ati qixaliyyaa san uffattee ummata Oromoo sodaachisu feeta ummanni Oromoo taankii wayyaanee om sodaate girnoob akkanatti qabanii san kan sodaatiin huccuu sodaata no Abiyyiin shawwadamtee jirta jechuudha ummanni Oromoo ummata gabrummaaf mijaa'u miti you need to understand that akka Professor Muhammad Hassan ati seenaa Oromoo illee hin beektu ummata Oromoo beektu ummanni Oromoo siin galle jechuudha Jawar Muhammad hiite okay perfect Jawar Muhammad miliyoonatu akka isaa reserve godhee deeme OMN miliyoona reserve godhatee deeme jechuudha you cannot do anything qabsoon Oromoo fuuluma dura deemti malee ammaan boodduubatti hin deebitu jechuudha so kanaaf ammaan tana warri biyyarra akka bilbilee hubannetti karaan guddaan Finfinnee irraa Jabuutii geessu Harar keessa bahu cufamee jira guutuutti hin jiru konkolaataan bobbahaan jiru abbootiin qabeenyaa konkolaataa hundi dhaabdee jirti
nuti biyya tana keessatti inshuraansiin hin jiru wannummaan nuti konkolaataa keenya kararra bobbaafne ummanni nurraa caccabsuuf hin qabnu qeerroon nurraa daayituuf hin qabnu jaani ummanni konkolaataa fi qabatee taa'aa jira sodaate beeti saxirac shutdown taatee jirti gabaasni biraa kan hin qabu arsii lixaa guututti waajiroonni biltsiginnaa daaraa ta'anii jiran baale keessatti akkasitti harargee bahaa harargee lixaa guutuu bakka irra guddatti waajiroonni isaanii daaraa ta'aa jira jechuudha. So kanaaf qeerroonis waan dhaammattee qabdi jechuudha. Yeroo hedduu asirratti nutilleen anillee mataan kiyya kaleellee gaafadheen jira hoggansa amma waa'ee hoggansarraa keessaanis karaa adda addaatti akka dhagaa jirru Jawaar Mahammaduu gaafa as ture gaafa hogganaan eenyu ja'an ummata jechaa ture bakka hoggansaa kana dirqama abaluutu hogganaa ja'amuun qabu itti dhiisaa garuu dalagaan dalagamaa jirti jechaa jiran jechuudha. Qeerroon isin waan jechaa jiran waan biyya ala godhamu hedduu kurushaaliidha hedduu gargaarsa ta'asii dalagaa nurra dhiisaati isin ta biyyaa san nu qabaa jiran jechuudha. Amma maaltu deemaa jira iccitiin achi mootummaa keessaa baatee dhufte Abiy Ahmad innaa muddamsu waan sagalee Oromoo ja'amtu qilleensarraa hin buusa je'ee maallaqa ramadee jira jechuudha. OMN'n stuudiyoo isaa biyya keessaa cufee jira garuu saatalaayitiin hin buune amma immoo hunda isaanii hin buusaa qilleensarraa je'eeti dhaaddachaa jira maallaqa bileenaanii qopheessee buusa jee jedhanii namichi saayikooteraapiidha likkiin jiru biitii harka faca'aa jirti. So waan sanii booda waan goonurraa dubbanna kanaafuu biyya keessa Shaashamanneerraa Ciroorraa Galamsoorraa Mi'eessoo Asaboot Harargee Bahaa magaalota hedduu Awwadaay Haramaaya biyya adda addaa akka qorannetti waan hundi shaddaa'uun godhamee jira qeerroon sochii haarawaaf qophaa'aa jirti jechuudha. Ummanni taakkala uumaa haa ta'u kantiibaa magaalaa Shaashamannee Hoottaa Bahaa jee uummata walii qabu nama tokko qabeef hin jiru. Namni kudhan bahee fi as bahee mee maal goonaa qabeenya gubateennan lubbuu nama dabarteetu caalamoo qabeenya namaa caalaa jedhanii namoonni kudhanan dhufan jiranuu harka facaasanii fashaleessanii deeman jedhan magaalaan shaddaa'uun taate tana lan Itoophiyaan ta jiraattus ta itti fufuu dandeessu yookaan ta baddus harka Oromoo irratti jechuudha. Oromoo arrabsaa Oromoo tuffataa Oromoo ajjeesaa ija Oromoo duraa fuudhaa Itoophiyaan jiraattu hin jiraattu amman booda Oromoon hojiin agarsiisaa jirti jechuudha. Ganaa tarkaanfiin kanarra cimaa itti dhufaa jira Itoophiyaa. Arraan tana ummanni TPLF illee warri Tigraay namtichi kuyyoo Oromoo cabsee boodanuufis waan dhufuuf tarkaanfii hamaa fudhannaa jedhanii qophaa'aa jiran isaanis. Can you imagine? Makalaakaa amanuu dadhabee waraana maal maqaan isaa waraanni inni ijaarratu maqaan isaa maal federal maal maqaan isaa Republikaana waraana Republikaana amanuu dadhabee Eertiraatu waardiyaa godheef jira keenya. Joollee waraana Republikaata akkasiin leenjitee irra guddaan joollee Ambooti. Isaan amanuu dadhabeeti waraana biraa bakka buufate Shaabiyaadhaan. Kunuu muddamsuu hangam takka. Arra isa dhiisaati akka Mangistuu Hayilamaariyaam waggaa 17 Raashaa walii galee misaa'ila hunda qabaachaa ture. Arraan tana biyya hin jiru inni nu Zimbabwe keessatti tortoree jira. Gaadaafi akkasii fuudhaniiti ajjeesan waggaa meeqa aangoorra ture. Can you imagine namticha waggaa lama bulchin namticha ganaa waggaa lama bulchin qaata boqamee yaa baqa huccuu suufa lafa kaayee huccuu militarii huccuu burree uffatee dhufa. Oromoon laal Oromoon miliyeenaan dhumti malee ammaan booda duydeetti gabrummaa ba'attuus hin qabdu. Oromoon gabrummaa fi si mijjooytu tana jala murifitti beek. Agartee Oromoon gaafa Jawaar Mahammad irratti ajjechaa goote Itoophiyaan guutuu shaddaa'uun taate guyyaa 3 ammaan booda immoo shaddaa'uuniin kun kan itti fufu ta'uu deema jechuudha. Hanga Abiyyi funyaan isaa harkisanii masaraa san keessa funyaan isaa harkisanii akka Gadaafi godhanitti ammaan booda qabsoon ta dhaabbattu miti jechuudha. Qabsoon amma harka qullaa hiriira ala gabbaanii iyyan mootummatti iyyan hin jiru. Ammaan booda qabsoon finii nu deemu
akka konkolaataan takka ikoonomiin biyya sanii shaddaawun taatu makiinaan takka akkan sossoone godhuudha waraana kuma dhibba san keessattuu waraanni makalaakaa saraawuti irra guddaa harka wayyaanitti wayyaaniin boruganama ajjeesuuf deemte abiyyi ni jeestille itti dandeetii qaban ni beekanii oromoo sodaatan amma akka oromoon abiyyi wajji duudaa garaa taate agartee jirti wayyaanilleen kanaaf ammaan booda abiyyi diina hedduu qaba oromoon diina isaati TPLF diina isaati warri Tigraay sabab sablammoonni warri Sidaamaa guutuun diina isaati jechuudha kanaaf yesu ጦርነት ከውጭ ወደ ከተማ ተመለሰ ማለት ነው harka kana dheechu itti muddaa wanni isiniin jennu itti shidaa wanni isiniin jennu inninu afaan isaatiin dubbatee jira የኛ ጦርነት የከተማ ጦርነት እንችልበታለን jechuudha kana jechuun harka kannatee jiraachuu kana jechuun funyaan jala na seentanii jirtanii jechuu hiikaan isaa mee oromoo yoo torbaa lama qofa cichitee akkana qabdi habba takka booteen tokko akkan sossoone konkolaataan tokko akka jabuutii irraa finfinneen seenne wanni takka akkana shaddaawu yoo goote oromoon the game is over the game is over jechuudha kanaaf nuti obsi daangaa qaba akka hacaaluun jedhe daangaa dabree jira tuffiin keenya daangaa dabree jira immoo ogaafa ijaan nu dhufan hadhaa'uu keenya agarsiisu qabna jechuudha kanaaf oromoon bakka jirru maal godhu qabnaadha finfinneen dhaabbattee jirti arsiin guutuun dhaabbattee jirti Itoophiyaan guutuun shaddaawun taatee jirti almost oromoo yoo akkana cimtee fufte yoo akkana fuuldura deemte abiyyiin osoon jaalatin jilbarra kufuu deema Baqqala Garbaatii fi Jawaar Mahammad irra yoolsi arraba irraa rifeensa na fuudha torbaan lama yoo muddee qabdi amma immoo nuti wanni godhuu qabnu dirqamni nuti godhuu qabnu aktiivistoonni keenya warri biyya alaa jirtan jabaadha sagalee ta'uu jabaadha ifis eega hin gawwoomina oromoon amma booda wanni gawwoomnu jiru dukaana deema waa bitadhaa of eeggadha isinilleen biyya alaatiin jira Ameerikaa is not safe anymore bakki takka namni corona bita atis deemi dukaana dhaqiiti waa bitadhu mana kaayyadhu bitadhuuti mana kaayyadhu ifin eegi aktiivistiin keenya hundi dukaana dhaqaa driver license keessaniin bitadhaati ifin eega everybody namoonni influential taatan namoonni jajjabaa taatan uf eega sa'aati 24 jabaachuu qabnaa jechuun hundi keenya soo kanaafuu waan abiyyi je irratti OMN fi wala miidiyaa sagalee oromoo jaan qilleensarraan busa waan je irratti waan godhamu qabnu jira waan dalagamaa jiru jira jechuudha isa sani dabruu kiyya dura ta biyya alaa wanni godhuu qabnu ta duraan dura kaampeenii amma eegalamee jira kaampeenii amma eegalamee Twitterii hundi keessan hashtagii itti mudda don't go home tana godhuun dadhabdan yoo dadhabdan warreen ingilizanyaan dandeenya ilmaan keessan joollee teessan kootu Twitterii baanan san naa barreessi hashtagii naa godhi waan amma najaat hamsaabaa godhan toltuun faan godhan good job laala shamarran keenya waan isaan godhan kana hundi keenya koppii goonee achirraa buufannee maqaa keenyatti barreessinee zip goodii keenya galchinee koongresoota jiran hundatti xalayaan already si qophootee jirti wanni ati mataa'if garagalchitee barreessituun jiru wanni ati ganaa uumtuun jiru achumarraa buufattee yoon beeyne abalu kootu naa godh ilma kiyya koon naa godh jettee waan san buufattanii bakka jirtanii representatiiviin keessan bira koongresii keessan bira akka jirtanitti xalayaa teessan erguu qabdan jechuudha xalayaa galcha dirqama kanas baha hiriirri itti muddamuun deemu qaba OMN'n abiyyiin qilleensarraan buusa jedhu OMN'n duraanis namoota hin mul'annee jira injiinaroota hin mul'annee jira OMN'n deebi'ee dalagamaa jira jechuudha abshir saatalaayitii jaha qophaa'aa jira jira keenya saatalaayitii jahatu qophaa'aa jira warri diiyaaspooraa keessa jirtan qophaawa warri biyyaa
waan dalagaa biyyaa nu dhiisa sochii biyyaa nu dhiisa isin akka ammatti jirtanii nu jabaadha sagalee tahuu nu jabaadha immoo internet dhabne OMN numa kana qilleensarra nu tiisaa isin jechaa jiran ammaan booda nuti khafeenu OMN qilleensarra nu taa'uu barbaannaa jechaa jira warri biyyaa satellite 5 qophaawee yoo tokkorraa bu'e tokko reserve sa'a 5 booda irra deebu tokkorraa yoo bu'e khabiraa irra deebu tokkorraa yoo bu'e khabiraa irra deebu akkas godhu qabna deebine agarsiisuu qabna Jawaar Mohammed yoo hidhame akka Jawaar Mohammed mileen akka jiru ala jiru agarsiisuu qabna injiinarri kumaataman akka jiru agarsiisuu qabna takkitti nuti godhu qabnu fedhan namni karaa cufuste lagannaa godhuste mootummaa kana hudhanii qabanii ha irra dalaguudhaaf odeeffannoon is very important odeeffannoo tana diinni odoo inni sim dursine dursuu qabdaa jechuudha you have to protect yourself if is eegu qabda media khetiisu qabda jechuudha kanaaf warreen OMN irratti qophiin qophaawaa jira dalagamaa jira nutis anis atis dirqama bahu qabnu jira jechuudha wanni godhu qabnu yoo arra waraana illee lafaa qabaanne odeeffannoo qabaachuu qaba namni maaliif internetan qabu odeeffannoo argachuu qaba kanaaf satellitein akka qilleensarraan buune yoo Faransaay bu'e Egypti yoo Egypti bu'e khan reserve godhuudhaan warra muuxannoo qabu jira wanni kun itti fufuu qaba kanaaf qilleensarraa akka nurraan buune adara jira warri biyyaa waan biyya keessaa jiru nutis itti muddina itti shidna isin immoo sagalee nu tahu itti jabaadha kongiresoota keessan bira dhaqu itti nu jabaadha immoo OMN numa kana nutis akka qilleensarraa nu buune Abiyyis qilleensarraan buusa jedha addachaa jira yoo inni qilleensa satellite kanarraa buuse akka amma dura godhe uggu 30 cufesan arrammoo uggu 130 uggu 600 irra baafna jechuudha if qopheessi warri diaspora kana gochuuf maal godhu qabda warreen biyya alaa jirtan jara keenya get serious ta if qopheessa community biyya alaa jirtu haaroo jaaramuu qabdi guututti addunyaa tanarra ammaan booda waree fi talkaashaa fi nama oduu godhu firraa ni beeytanimi nama jajjabaa khadhiigni oweef dura kaaya haarawa wal jaara bakka jirtani community kan haarawatti wal jaaraati khootaa qabeenya gannaqa ilmaan haadharaaw qabeenya keessan gannaqa yoo kanan goone maal godhu dandeessan qabeenya keessan gannaqa we need to back up OMN arrantana girmaa guutamaa nurraa hidhee Jawaar Mohammed nurraa hidhee OMN qilleensarraa nurraa buuseenuun we shut down jechuudha duune jira jechuudha akkasan hin taane nuti immoo wal jaarree tadabarti bira kunne community'n bakka jirru wal jaarree qilleensa kana keep godhu qabna qilleensa kun akka nurraa lafan buune qilleensa kana gochuudhaaf nuti deebinee ammallee qabeenya keenya gannaquu qabna sagaleen Oromoo qilleensarra taa'u qabdi satellite kudhan reserve goonee gubba yoo takko Abiyyi buus tokko gochuudhaan isa khasaarsuu qabna jechuudha Itoophiyaa immoo akka konkolaataan tokko sossoone san gochuudhaaf OMN qilleensarra jiraachuu qabu tana fitti himuu qabdu as deemaa walitti maallaqa walitti baasaati gargaaruu qabnaa bakka jirru hiriirri itti cimee fufuu qaba xalayaa barreessuun cimee fufuu qaba Twitter campaign cimee fufuu qaba jechuudha congressman itti hundi keenya xalayaa barreessuun itti fufuu qaba xalayaan isin barreessitaniin jiru sagaleen takka already qophaa'ee jira najaatam saafaa qopheessan toltuu tufaafaa qopheessanii jiran xalayaa san ingiliffaa beekuu sin barbaachisu ijoollee on qabaanne adeera taatuuf yoon beene nama beeytuun aboo hoottu adeero ilma kiyya hoottume maqaa kiyya wanta naa barreessi congress abalu jaansan barannaa ergi xalayaa tana jaati godha dirqama kana baha namni lubbuu kannaa jira akkana yoo jabaanne Abiyyi kana bar torbaan lama yoo akkana muddinee Itoophiyaa tana shutdown goone he's gone yoo inni tan barakkakee Jawaar Mohammed jilbasaan dhungonne annamaa miti so kanaafu jabaadha Oromoo
bakka jirtanii feega ammaan booda gawwumaan hin jirtu du'a haa caalu booda jireenyi keenya hundi jijjiiramee jira jechuudha. Akkitti aktu goonu jijjiiramee jira wanni hundi jijjiiramee jira. Falli kaayyoon haa caalu wareegamee fi Jawaar Mahammaffaan itti hidhaman kaayyoon isaanii galma ga'uuf Oromoon jabaachuu malee booyuu miti. We don't cry no more. If eega bakka jirtanii biyya alaatiin jira poolisaan eega mangistiin eegaan hin jirtu dukaana dhaqii bitan dukaana dhaqii bitan of eegi zinnaara keetii suuqadhuuti hayyama kee baafadhu lubbuuti eegi yes akkana eeguu qabdan malee hin jiru namni si eegu. Kanaafu qophaawaa Oromootiya bakka jirtanii jabaadha bakka jirtanii of eeggachaa qabsoon teenya itti mudduu qabdi. Kanaafu dhaamsiniin arra isinii qabu kana biitti guutuun cufamtee jirti. Finfinneerraa haga bahatti lixa dhiha bakki hundi shutdown ta'ee jira. Maaliif? Oromootu sossoohe ilkee Oromootu sossoohee jira. Oromoon Itoophiyaan hin sossootu yoo jette hin sossootu. Oromoon Itoophiyaan ka'uu qabdette ni kaate jechuudha. Oromootu uffatanii huccuu yuunifoormii uffatanii Oromoon ummata akkasii sodaatu miti. Oromoon taankii fi matirees dura dhaabbatee jira jechuudha. Taankii fi matirees dura dhaabbannee jirra jechuudha. Kanaaf harkaan kanninu jabaadha. Qabsoon teenya itti mudduun itti fufa. Itoophiyaan shaddaawuniin itti fufa jechuudha. Tarsiimoon biraa irra bahee dhufaa jira. Tarsiimoo biraatiin itti fufu qaba jechuudha. Immoo wanni takka kan nuti dagachuu hin qabne hundi keenya walgahiin amma deemuu qabdi. Community Oromo biyya alaa jirtan kadur community dheesitus abaluufa Mario haasawa jinni jaanka haasawa oduu talkaashaa haasawitan dhiisaati walitti hotta walitti gattaa'ati nama if dura haati wal gaggeessa qabeenya wali baasa qilleensa irratti kibbu godhaa sagalee Oromoo sagalee qeerroo sagalee Jawaar Mahammed sagalee haa caalu yoo qilleensa irratti kibbu godhu feet saatalaayit irratti amma wali khootu obboleessa kiyya tadabarte dhiisi. Sinigalee soo kanaafu jabaachuu qabna. Lubbuun tiyyaa fitee lubbuu haa caaluun caaltu lubbuu Jawaar Mahammediin caaltu. Kanaaf we need to be jabaannee jirra jabaadha. Oromoon if dhaaduun geenye malee immoo qabsoon itti jirru qabsoon ati itti jirtu qabsoon ani itti jiru waan tuffatamuu miti. Itti jabaannee deemuu qabna jechuudha. Isaan bar nama gurguddaa dhabaniiti guyyaa takka pirezidaantii naannoo guyyaa takka jeneraala beekamaa isaan silaa akka ijaan laalatan guyyaa takka shaddaawun jedhanii guyyaa takka Itoophiyaan cufne ati bar Itoophiyaa guyyaa 4 cuftee jirta bar. Ganaa guyyaa 40 cufta haga Abiyyi funyaan isaa baaftee biyyeedha walin riidutte jechuudha masaraa san keessa. Soo kanaafu jabaadha warri biyyaa waan gaarii jirtan jechaa jiran warreen nama nuu kannaa nama nuu wanni ja'uu qabsoon amma yaayyaanis hogganaadha. Eenyu ittaanaanis hogganaadha. Hundi isaanii hogganaadha. Tarsiimoon qindoominaan deemaa jira. Jabaadha abshir. Abiyyi beekuun qabu nama waan kana hogganu. Garuu qabsoon finiintee deemaa jirti. Tana jala murree isinitti himna. Immoo takka ta godhuu qabnu takka akka sagaleen tiyyaa fiteetis hin callifne ka godhuu qabnu OMN amma Jawaar faayidee OMN qilleensarraa buusaa je'eeti istuudiyoo daddaakee darsa guurrateemi. Istuudiyoon biraa yoo arrantan OMN ijaarama Minnesota deebisee ijaaramuu qaba. Bakka hundatti irra dalagaa jirti dhiirti. Kuni oduun harkaa isinii qabu oduu owwitu. OMN istuudiyoon isaa deebi'aa jira. Minnesota irrattis deebi'aa jira. Saatalaayitiin 6 riizarv godhamaa jira jechuudha. Kun oduu bareeddoon harkaa isinii qabu. Dhiirti qaata oduun isaan geesse already karaa saaqamee jira. Jawaar Mahammed kophaa isaa asitti if qofaaf godhee waan deemen seenaa Jawaar waa hunda lafa jala dalagee deemee jira. Kanaaf OMN if qopheessaa jira. Saatalaayitiin if qopheessaa jira. Atis if qopheessuu qabdaa jechuudha. Kanaaf kun oduu qabatamaa waan harkaa qabu. Jabaadha. Asirra baatanii oduu Oromoo hamilee cabsu aktiivistiif hin jettee
waan hamilee oromoo cabsu naanaa seena sira deemte feetu bilisiginnaan haa haasawattu waan ifii feetu ati immoo waan saba keenya hamilee gacabsu natti naasayin please waan hamilee oromoo ol khaasaa qofa dubbadha asirra baati hin feenu oduu akkanaa dhagoo sa'aatanatti dhiigni kun akkuma danfetti itti fufuu qabaachuu hanga abiyyiin masaraa san keessaa ba'utti abiyyiin wiskii qicatee daaneel kibra wajji jawaar mahammad bakka rafee ka'utti fincaanee nu daanu maakalaawii bar qalama dibeeti maakalaawii ijoolleen teenya dooktarri meeqa injiinarri meeqa dhiiga isaa achirra taraaree bakka toorchitti itti du'e san qalama dibeeti arra juharfaadhaan banaa deebisee baqqala garbaatiin deebisee banaa hamzaa booranaatiin deebisee banaa maakalaawii kunuu bar hiikaa guddaa qabanuuf mana hidhaa dhabamee maakalaawii keessa muzeema godhen jenne maachi deebisa hunoo bakka isin irratti wanni jechaa turre isinillee qammasaadha Abiy Ahmed ni qammasta abo waraana khaysa oromoon hadhaa khacaalu jaalatu khajwar jaalatu jiru sayda Abiy Ahmed ha biiti biyatana sababni biiti tun itti diigamaa jirtu sabab Abiy Ahmed dhugaan isinii maan ya baqqa sodaata waan sodaatee buucu waraana uffattee dhufte waraana khaysa si ciisa khajwari lubbu isa khanu nijira waraana san khaysa khacaalu daf fidaif godu waraana khaysa jira khaka Mustafa kha amadura torba walida naqee khute nijira waraana khaysa ilmi oromo khanaaf Abiy Ahmed duuti te duuta sare tawdim du asare sidi si mangistu ala mariamu qarura me qaccabse ha inna shanifal no so jogu gafa khan arab addate galgal bi Zimbabwe nif dey jechu khanaaf sidi siti oromon tanki fi agazi fu injil bi fanne ati warana kuma soddo masalatante bo warana kuma soddo bariyo arrantana qeyron asi daga miliyoono tokko bariyo sindura daradan daga gurunu isin barbizi tawdem tani bar me arra galgal khana qeyron tokko daga khara ha cufe bulu harkan khana isin bar daguma yo gurun dalaga isini basan me baatu matakka yo daguma isini cufan konkolata takko demu dorkan e sabbagheti sent abi warri finfinne o torbanta katimati mi shunkurta dabe e sabba sha sena natti mame warri finfinne yo arranta na fon irra qabde e sabba sha sena yo arra qeyron oromiyan gutun arras magaalata na dhakhasi dro gura yo makalaka yo makana daga gursa waraanati dengadde lenjifatte kuma soddomman san yo daguma isaa gursa baane baati tak waraannu kun akasi gargalum beeto ni gonalle tarsimon amma harka kana godan hinjirtu no more harka kana gon amma boda sitti muddudan caasaaxee daara godudan kharasi cufudan konkolatan amma hu sodaati abbootin qabeenya nutu insurance qabnu gaafa ene tiri khenya si khara jabuuti ergine eenyun nu khafala yonu rada kam jecha jiran everybody is stay home sodaatani jiran jechu kantiba magala khis demte khadacha jirti khota baha dalaga no bitina no ummanni dide jira diddan ittifuf diddan kun ittifuf sagalen cimte o emenni raoson bune jabaate ittifufu qabaacho so khanafu if qopaysa tadurandura community bakka jirrutti community khenya debisne jaarrachu wal jabeessu mata khenya ol qabanne demu qabna community jaarrachu jechun if jabeesine diinagge khenya gannayne o emenni qillensarra dhaabne warra gargaaramu qabu warra qabsootana finiinsuu dandahan waan isaan barbaadanin bira dhaabbachu qabeenyaan waan isaan barbaadan binnaaf jechu waa hundaan bira dhaabbanne jechu waan isaan barbaadan hunda bituuf qabna jechu immoo kanas godha qilleensarratti OMN keenya satellite 10 reserve godhachuu qabna satellite 10 application naqanneeti laayina qabanne eegganne jechu oggaa tokko irraa booye within 5 hour qilleensarra deebi'u qabna jechu oggaa qilleensarra deebine yoo torban lama ji'a takka akkanatti muddine Abiy Ahmed he is gone tana arraba khiyarra rifeensa fuudhan yoo nuti yoon goone akkas khanaafu jabaachuu qabna diaspora warri biyya alaa jirtan biyya arabaa biyya Awurooppaa America Canada Australia South Africa biyya jirtanit
ka'a community haarawatti if jaara if jabeessa oduun dur dabarte arra oromoon du'a hacaaluu booda oromoo haarawa dhalatee jira oromoon haarawatu dhalate oromoon du'a hacaaluu booda haarawni dhalatee jira nama jajjaba if dura haati waan dandeessanin godha akkana diinni keessa alaan kutachuu keenya murachuu keenya hanu beeku numiti warri gabrummaadhaaf duyda qabu nuti duydan qabnu gabrummaadhaaf oromoon ummata gabrummaaf mijaa'u miti amma boota oromoon arraa miti gaafa jeneraal waaqoo guutuufaa gaafa interneetaa fi bilbilin jirreessaniihu qabsoo dukkana san keessa gaggeessaa turte oromoon arraan tane nu alaa keessaa walquba qabu miti kanaaf you came wrong time Abiy Ahmed gadaan uniformiidhaan nama sodaachisan gadaa uniformii nama bulchan 1970 keessa dabarte obboleessoo communistii wajji kuttee jirte amma gadaan sun gadaan gadaa informationaati gadaan gadaa teknolojiiti gadaan yoo ummanni tokko mataan isaa bilisoome gadaa ati gaccabsitee ummata bulchuu dandeessuu miti that era is gone Russia wajji kute bara 1990 takka keessa kute jechuu gadaan ummata afaan qawweetiin bulchan kutee jira jechuu you cannot do that ummata tokko bulchuudhaaf dura mataa isaa shutdown godhu qabda information irraa cufuu qabda erga information irraa cufame humnaan bulchite oromoon hin mijaa'u san gochuudhaaf because oromoon miiliyoonaan ala bahee jira keessa ala wal quba qaba tuubboo maallaqaa ta'ati qarshii biliyoona 9 si hafte san we shut down already cufnee jira takka Itoophiyaa sanii baqa takka mootummaa Itoophiyaa mootummaa cehoomsaatu biyya san keessa dhaabbatee dalaga malee si wajjin takka si buqaasee sirra baha malee ammaan booda abjuuntee ta'ati waggaa 10tti Bangkokii fi Dubayin godha jette abjuuntee bayt akkana si haagaltu wake up hirriba kee Abiy abjuuntee dhadhaa dhuudee jirti eenyutu obaase Oromo whether you like it or not jaalatus jibbitus Oromoon abjuutee bishaan jala siineexee jirti Itoophiyaa biitti jaan irra deddeebinee himna yoo Oromoon jaalatte Itoophiyaan ni jiraatti Oromoon jilaan hin jiraattu hojiin garsiiftee jirti hojiidhaan sirriitti garsiiftee jirti an Oromoon beeka waggaa 200 jaanii 2000 bulcheette ha you must be joking man you must be joking Oromoon beektu jechuudha Oromoon keessa alaan hundi keenyaa wareegamee dhuma malee abadan gabrummaan Oromoo irratti hin deebitu kana booda